السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كبجمتودا في جالتنتوني هردفتوني برسيسا وروما الحمد لله هنغكوت نغيني كي هنجال الله هن كبجارا باك جرتن مرت نغو دعوتو كي فيديو أراكنا كيستي هجي أونلايني مالك الرأر كتنتكون سنيف ديرفه آبي هارو مالك سنيف كفلو دندو آبين كوني جيتو كيستي كارشي برتو بيارا چودا كوما تربا أول سنيف كفلو دندا چودا يود لدني آپی کنا سلبمتی یرو هجیت عمرتنجه چودا گیمی کفا تبت ودان یوکین گیمی کفا تفسیر ودان یوکین تبت چودان چودا آپی کنا را سلبمتی مالکا ارگچو اندیسه چودا جه تو کچا کماس ننجه کرشی کو توپیادا کما تربا اولی اگه کما سدیتی ارگچو اندیسه چودا آپین کنی حال اتنا مالکا نما کفلوس ابان ابتی نکفلا بايه تو کمله سلباره چودا akka barbaadani sini kafaloo hundaa jechuudha karaa barbaadanii jechuudha sini galee yoo barbaadan nigdi baankiidhaan isiniif kafaloo hundaa yoo barbaadan ammallee warri paayipaalii qabdanillee paayipaaliidhaan isiniif kafaloo hundaa jechuudha haalli itti maallaqa itti namaaf kafalu baay'ee tokko waan nama dhibuu miti jechuudha sini galee kaffaltii keessan fudhachuudhaaf waan isin dhibuu miti jechuudha aappii haarawaa aappii bareedaa ta'e jechuudha haala itti maallaqa irraa baafattanis haala itti maallaqa irraa dalagachuu dandeessanis hundumaa paartiidhaan isiniin barsiisa jechuudha egaa amma gamanumaan haala itti fayyadama aappii kanaadha itti isin dabarsaa hanga xumura viidiyoo kana laayik sheer godhaa obsaan afaana turaan hordofaan isiniin jedha. Hayyee daawwattootaan kiyya gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni yuutuub chaanaala keenyaaf haarawaa taatan baga nagaan dhuftan jechaa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenya sabskiraayib godhachuun dagatinaadha. Yeroo sabskraabii gootan barumsuun asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka simbira ga'uuf mallattoo notifikashinii sana kilikii godhaadha achi booda ool kajettoon irra kayyadhaadha. Viidiyoo keenya nan baay'ee dargee kan raafaa deemu laayik godhaadha barumsan garaadhaa isin darbee yuutuub chaanaala keenya jala seenaadha viidiyoo baay'eetu jira irraa baradhaadha. Egaa gamanumaan hanga barumsaan dabarsaa hanga xumura viidiyoo kiyyatti obsaan afaana turaan hordofaan isiniin jedha. Hayyee daawwattootaan kiyyaa liinkii aappii kanaadhaa bakka irraa gadi buufattan yookiin bakka irraa daawunloodii godhattan diskiripshin boksii viidiyoo malaalaa jirtan kana jala isiniif ka'a. Diskiripshin boksii jechuun warroota hin beekneef asii kanarratti kilik gootaniiti as jalatti liinkii argattu jechuudha. Liinkii as jalaa argattan kanarratti yeroo tokko ni cuqaaftu yookiin ni tuttu. Hayyee daawwattootaan kiyyaa achi booda asirra suuta gadi ni deemtu. Asirra suutuma gadi ni deemtu jechuudha. Asirratti kan daawunlood kan jiru jira daawunlood kanarratti kilik gootu. Hayyee daawwattootaan kiyyaa achi booda haala kanaan xawwaalee pilaastorii irra sinfite jechuudha aappiin kun isa kana ni buufatan jechuudha egaa nan buufadhe waan qabuuf buusuun irraa hin eegamu yeroo buufatan ofirratti kilik ni gootanii achi booda aappiin isiniif banamuu eegala jechuudha obsaan eeggatanii egaa kana akkuma asirratti argaa jirtan haala kanaan isiniif fida yeroo haala kanaan isiniif fide continue with google kan jedhamu kilik ni gootu booda obsaan eeggattu. achi booda obsaan eeggattu achi booda haala kanaan imeelii keessan isiniif fida imeelii tokko qabaatanis lama qabaatanis kanuma qabdan isiniif fida jechuudha yoo baay'ee qabaatan kan keessa irratti banachuu barbaadan tokko irratti banatan jechuudha fakkeenyaaf amma kana irratti yaabanu achi booda obsaan eeggattu maleedha. Okay achi booda haala kanaan asitti isin fida yeroo haala kanaan asitti isin fide asirratti umrii keessan ni barreessan jechuudha. Umrii keessan 20 oli ta'uu qaba jechuudha fakkeenyaaf 27 jettanii rakkoon qabu yaani 20 oli ta'uu qaba lagundilee achi booda continue click gootu. Egaa achi booda aappiin haala kanaan isiniif banama. Yeroo haala kanaan isiniif baname asirratti akkuma argaa jirtan asirraa jechuudha kan galii argachuu dandeessan yookiin onlaayinii isiniif kaffaluu danda'u jechuudha qarshiin kuni koonsii asirraa sabaataniiti jechuudha geema taphattanii argatan jechuudha amma haalli itti argattanis haalli immoo maallaqa keessanillee itti baafatan baay'ee tokko salphaadha jechuudha walumaa ilaalla. Hayyee daawwattootaan kiyyaa amma wanti gochuu qabdan jechuudha asirratti reediim kan jiru kanatti kilik ni gootu achi booda akkuma asirratti argaa jirtan akkuma asirratti qarshii argaa jirtan jechuudha qarshii hanga duraala 50 baafachuu dandeessan jechuudha akkuma dalagaa keessaniiti amma dhibbaan dhibbatti inni qarshii ni kaffala jechuudha inni kaffaltiidha nama hin jengu wanti gochuu qabdan amma asirra gadi ni buutu. Asirratti kunoo lakkoofsa mobaayila keessaniitti isin gaafata jechuudha yookiin lakkoofsa bilbila keessanii jechuudha lakkoofsa bilbila keessaniitti guutuu jechuudha amma kiyyatti haa guutu amma isinillee lakkoofsa bilbila keessaniitti guutan jechuudha lakkoofsa bilbiluma keessanii jechuudha achi booda cheeka jiru kana kilik gootu achi booda obsaan eeggattu
egaa achi booda asirratti choose anytime kan waan kilikni gootu achi booda top up gootu achi booda hayyee daawwattoota kiyya asirratti jechuudha aappii kanallee jechuudha yoo namaaf sheerii gootan yookiin hiriyootan keessaniif sheerii gootan jechuudha totaalii argachuu dandeessan jechuudha isinii galee nama sanillee faayidanii ofillee namni sun ofiis faayidee isinis ni faayida jechuudha isinii galee amma gama dalagichatti adeemnu jechuudha haala dalagaa isaatti jechuudha asirratti ni deebitu asirratti yeroo deebitan amma wanti gochuu qabdan akkuma asirratti argaa jirtan beeksisa garagaraadhaa ilaaluudhaan jechuudha dalagaan isin asirraa dalagachuu dandeessan jechuudha asirratti akkuma argaa jirtan kiyyama duwwaadha jechuudha amma viidiyoo tokko irratti dhahee isinitti agarsiisu jechuudha viidiyoon kana hoggaa irratti dhawatan jechuudha viidiyoon taphatu eegala viidiyoon kun sekoondii 30 yookiin sekoondii 25 ta'uu mala jechuudha viidiyoo san hanga inni taphatee dhumu viidiyoo san dirqama ilaaluu qabda jechuudha isin galee fakkeenyaaf tokko irratti yaada'uun hayyee daawwattoota kiyya haala kanaan viidiyoo akkasii isiniif jechuudha viidiyoo kana hanga inni dhumu yookiin hanga inni matarratti x isiniif baasu jechuudha obsaan eeggatanii ilaaltan jechuudha viidiyoo masirratti daawwachaa jirtan kana jechuudha hanga inni fixu obsaan eeggachuu qabdan jechuudha x gootanii yookiin close gootanii irraa bahuun qabdan jechuudha amma haayee nuti ofumaafuu x yeroo inni fide x dhootanii jechuudha isin galee amma sekoondii 5 tu nu hafe malas lakkaa jira fitaa jira kanuma isin yeroo hojii hin qabne jechuudha asirra dhuftanii egaa hojii xumuratan jechuudha yeroo faadii qofa akkasitti viidiyoo akkasii ilaalaa jechuudha qalaatul isiniif lakkaa wagala jechuudha achitti isiniif lakkaa egaa kun akkuma asirratti argaa jirtan ani amma koonsii dhibba naa lakkaa jira jechuudha akkuma asirratti argaa jirtan kun amma silatti duwwaa ture jechuudha fuuluma keessan duratti jechuudha sekoondii kana keessatti daqiiqa bitaa keessatti kunoo dhibba sitti ergadheen jira jechuudha haala kanaan viidiyoo asirra jiru kana hunda jechuudha beeksisa garagaraadha asirratti ilaaluudhaan jechuudha yeroo dalagaa feexxafeetta jechuudha haala kanaan ilaaltanii asirraa onlaayinii irraa dalagachuu dandeessan jechuudha haala immoo maallaqa itti baafata jechuudha paartii biraatiin walitti deebina jechuudha salphaadha jechuudha haala itti maallaqa irraa baafatanis jechuudha barnoonni keenya har'aadha asirratti raawwataa paartii birootiin haga walitti deebinutti viidiyoo kana namni baay'een argee kan irraa fayyadamu laayik sheer waliif godhaadha waan hordoftaniif galatama